Yoyyaa nageenyi isin badhaadha. Hadda barnoota haaraatu Waldashaanee jirra. Innis maalidha? Guyyaa guyyaadhaan jireenya keenya keessatti yeroo jiraannu wantoota nama qunnamuu waa hin beekneef yookiin immoo odeeffannoo keenya tokko tokko namootaaf ol kaa'uu barbaanne jireenya keenya keessatti wanta nu qunnamu hin beekamu. Fakkeenyaaf ugguramuun jiraachuu danda'a, balaan garaagaraa jiraachuu danda'a. Sadarkaa dubbachuu hin dandeenye argachuu dandeenya. Yookiin immoo yaala fayyaa argachuuf jennee qorichi nuu kennamu sun yeroodhaaf hamma ta'e nu raffisee odeeffannoo fayyaa kenna immoo ogeessonni fayyaa wanta kenna teestii godhu yookiin immoo bira qoratanii biraan ba'uudhaaf yeroo isaanii qusachuudhaaf odeeffannoo tokko tokko ol kaa'uu qabna. Akkasumas immoo osoo bilbilli keenya nu jalaa badees ta'e namoota nu jalaa badee namoota tokko tokko immoo nu deebisuu barbaadanii lakkoofsa namoota nutti dhiyaatanii argachuu qabu. Sababni isaa yoo bilbilli keenya cufaa ta'e akkamiin akka argatan waa hin dandeenyeef akka isaan adoo bilbila keenya paaterni yookiin paaswoordii hin banne yookiin hin saaqne odeeffannoo tokko argatanii akka bilbila keenya nu deebisuu danda'an yookiin immoo rakkinni nu dhaqqabee fi akka isaan namni nu bira jiru birmatuu akka danda'u godhuudhaaf viidiyoo kana isinii qopheesse. Sababni yookiin kaayoon viidiyoo kanaa isaadha. Jalqaba irratti mee bilbila keenya haa cunnuuti. Bilbila keenya cunneerra amma cufaadha. Amma yeroo banuuf deemnu paaswoordii yookiin piinii yookiin immoo piinii yookiin paaswoordii wanta itti cufnee nu gaafata waan ta'eef dandeenyee gara keessaan seennu. Kanaafuu maal godhuu qabna? Guutuudhaaf odeeffannoo kana guunnee namoonni biraa bilbila keenya osoo hin banne odeeffannoo tokko argatanii akka nu gargaaran yookiin immoo akkasiin sababoota akka isinii kaasan irratti namoonni bilbila keenya qofaarraa hubatanii akka nu gargaaru yookiin immoo nu bira dhaabbatan yookiin immoo odeeffannoo barbaadan argatan godhuudhaaf ol bunna. Yeroo ol bunnu emerjensii ka jedhu mul'ata. Emerjensii ka jedhuun tunna. Emerjensii ka jedhu egaa tunneen duuba emergency information ka jedhu nutti dhufa. Isaniin tuqna. Isana yeroo tuqnu bifa kanaan irra deebinee yeroo lama tuqna jechuudha. Yeroo lama tuqna. Fakkeenyaaf akkanaan nu fida. Yeroo double click goonee taaba irra deebinee yeroo tuqnu akkanaan nu fida. Odeeffannoo kanaan guunnaa jechuudha. Isinii fi guutamee hin jiraatiin mallattoo qalamaa sanii harka mirgaarraa gubbaarraa hin tuttanii achiin booda paaswoordii keessa hin bantanii paaswoordii immoo piinii keessa gabantaniin booda maqaa keessatti galchuu dandeettani. Fakkeenyaaf asirratti maqaa haa barreessinu. Maqaa barreessuudhaaf edit information ka jedhu bira dhufna. Edit informationii bira maqaa keessan kan fakkeenyaaf ana anumaadhee guuteera. Isin maqaa keessan ka barbaadan guutuu dandeettanii akka abbaatti adreesii yookiin bakka jireenya keessanii guutuu dandeettanii. Fakkeenyaaf Gujii guuteera. Beela taayippii keessan O+ guuteerani. O+ dha. Alarjii yookiin wanta jibbu keessaa swimming jedhee guuteerani. Isin wanta jibbitan fakkeenyaaf kinniisa ta'uu danda'a. Kinniisa ta'uu danda'a. Medication qoricha hordoftan yoo qabaattan qoricha yeroo baay'ee ji'aan yookiin immoo yeroo yeroodhaan kan fudhattan yookiin immoo qoricha hordofaa irratti yoo qabaattan fakkeenyaaf akkanuma cadhinnee amoksaa jennuuni achi orgaan doonar ka jedhu kanallee yoo qabaattan hin guuttanii medical notes yookiin immoo yaadannoo fayyaa yoo qabaattan asirratti hin guuttanii bifa kanaan odeeffannoon guutameera. Achiin duumaan goota add contact ka jedhu kan lakkoofsa bilbilaa irra dabaluu ka jedhu kan hin guunnaa jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa osoo bilbilli keenya nu baadee namni lafaa fuudhe suni nama nutti dhiyoo jirutti akka bilbilee kennu yookiin immoo osoo inni dubbatuu dadhabne yookiin immoo waa wayiteenee namni bilbila keenya qofa fuudhuudhaan osoo lakkoofsa icciitii yookiin piinii yookiin paaswoordii hin beekini namoota nutti dhiyaatan akka bilbila argatan ni goona. Fakkeenyaaf add contact yoo jenneen namootas keessaa jiran keessaa fakkeenyaaf addaa ka jedhu kan guuteera. Ka biraas dabuu dandeettanii as keessatti wanni sifatu qabdan bilee taayippiin kun maaliif fayyada? Osoo hin ta'inii guyyaa wayii dhiigni isin barbaachise of wallaaltanii kuftanii waa wayii taatanii namni osoo dhiiga keessan bilichee godhaa ooliin daddafee dhiiga jiru adda baasee isin danda'a jechuudha ogeessi fayyaa. Kanaaf isin fayyada jechuudha inni kun. Maafi
namoonni baay'een haga dhiigi isaanii kiroosmaashii hojjetamee fi maan jedhamee adda baa'umitti hojii manaa biraati. Achiin booda immoo piroosesii biraa eeggata waan ta'eef san ogeessa fayyaatiif nan dhiisa ibsisa. Kanaaf gargaaraa jechuudha. Haala kanaan adi kontaaktiidha dabalaa deemuu dandeettanii isiniin jedha. Barnoota keenya hadhaa kana fakkaata. Horaa bulaa deebanaa chaanalii kiyyaa sabskiraayib naa godhaa. Share naa godhaa. Viidiyoo kanaas yoo jaallattan ni fayyada jettanii yoo yaaddan ta'e like godhaa, koomentii irra kennaa. Namoonni hiriyoota keessanii akka beekan yoo barbaaddan viidiyoo kana namoota garagaraatiif guruupiin garagaraa irratti naa qoodaa. Irra deebiin jedha. Horaa bulaa deebanaa.